كتاتا صداتين. Gana birri isa fayyadamu. Adaadhaan galgalate sumee baasan galgala geesse reegarra. Waan adda addaa nama fayyada. Amma viidiyoodhaan akkasii gosa barbaadan jira. نبراس نمنخم نياسين وجودا فيديو مبا. Haya ijoolleen biraatis si biratti argaati viidiyoo annaa baanan. نا Namni erga dhuguma. ركون كابو. Haya akka viidiyoodhaan baatu maal akkasii godhu feeta? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Moo kanumatti baatu? لا كان متي ما ركون كابو. Hayyee galatoo. سكتاتو ما. فري فيديو درو مالا لاسي درو دولا نبنا نيجراني. ما شاء الله قيلون لي باية كهاجلو تومني سيف دراني. Maalettani? وساجرو باية كهاجلو تومني. Wah, ustazah nasibah sama ijoolleen isaa. No, teko tabada. Maalettani? Teko tabada was revecha jiranisi. Ustazah waan baraa kana diddibattan isinoo maal sirra jettan? No, sana miti bila kiyan karena apa mau cerah? Nggak usah. Buna damu? Bila kiyan ini beita mega. Akhir ning kote abin. Suudi kaameraan gara hundaan akka isaanii ijoollee koo kaameraan akka isaanii laa sinuma akka Bila kiyan ini beita. Koy Rakko nang kamu. tanin coba. Iya. Garas kamera ngaren. Ganamta kalati. Bun hararge miti bar jimmadha. Hararge na aadaa Oromoo qabdan asiin sarargaanis qabnu. Oromodhaatiin beekamu kan jimmadha. Warri kaameraa waliin waan asiin an keessa bu'ee uffatee gadi warra silkii qabana mana qabatanii deeman. Ati cufu. Agak kiyan jira. Ni jira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dagangan memang. Ni dagang. Sekarang beda. Nah, Haya warri nabira jirtan nama kuma gaadha achi boodaan inshallah viidiyoodhaan ba'a. Sagalee kiyya daga Sumayyaa biraas nama hedduu jira. So bifa bareedaadhaan haala kanaan akka waliin qooddannu jechuudhaaf niiwii ibaale malee waan biraatii miti akkasii kuba qabaadhaadha. So inshallah keessaafuu uummanni keenya ispeeshaalii warri amantii islaamaa tana jaalattan warri amantii islaamaatiin wareegama qaqqaalii kafalaa jirtan hundi keessanuu jechuudha. Keessaafuu Sumayyaan erga gara keenya dhuftee gara amantii dhugaadhaa gara amantii sirriidhaa gara amantii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa amantii Rabbiin jaalatu erga dhuftee hedduu takka hamileetti horaa turtanii jajjabeessaa turtanii. So akkuma fakkeenya isii kana obboleeyyan keenya kan shamarranii kan dhiiraas haa ta'u hundaa'u jechuudha fakkeenya isii irraa laallatanii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wama hunda keessattuu akka nama milkeessantu karaan sirrii karaan dhugaadhaa karaa kana ta'uu baranii hundi isaanii fakkeenya guddaa Sumayyaan ni taatiif jedhe. Sumayyaan Sumayyuma jechuudha gabaabumatti maybe seenaa Sumayyaa wanta keessatti beektan jeetii yaada.
سنيف إن شاء الله تعالى سمية فولدرة هذا عم تاتو أبديك أمنا إن شاء الله جا خنوان جاء والله أنا قاعدة نتيجة ورا من أبو أصلا أنا جتني تنجتني تمستني تنجتني الردي بيهم جه سنو بقى جمدتني سنلين بقى جمدتني سنجا سنين جد أول من يروي غيري جبنا لنا gaafiin si gaafadha. Dhifama yeroo tokko tokko ni beektaa yeroo akkanatti gaafiin si gaafadha joo yeroo nama interview godhu ni beektaa yeroo miidiyaarra waggoota baay'eef hojjechaa ture yaadadha. Saniif gaafii nama gaafachuu tana baay'een jaalladha. Garuu namni kana gaafii na gaafatu hin fudhadhuudha. So asirratti gaafiin si gaafadha akkuma waliigalatti gammachuu har'aa tana mee akkamiin ilaalta? Maal fakkaatti gammachuun? والله الحمد لله كان نيجي أولي تدا باين جمالي تجرا كان إيه كده أولي تجرا Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka waliigalaatti wanni sin jechuu barbaadu shamarran keenyaaf obboleeyyan keenyaaf dhaamsa dhaamsa akka obbolummaatti mee yoo jiraate gamanumaan carraa si fanneetiin jira. والله إن جل كبرت وانتنا نجتشو بربادو تاري بيخا باي تجرا كانوا منا قصو كمان جي كان برسيسو كمان اللي قالوا وانا كيست الحمد لله نجرا قبيت دوا مهندان والله ألتا كتو فيونا يادة جدو جتشان كابو أنا قام كان كودين جرا قبيت دا مالي duranii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru yoonan laalu wal biratti iyyuu dhufu garuu wannan jedhu keessatti takka faarratti warroota amantaa biraa hordofaniini rabbiin tokkichummaa rabbii sinaa beeksisu rabbiin sinaa qal'ilchu rabbiin haqaa fi dukkana addaan baasee sinitti agarsiisu yeroo tokko jedhaniidhaan osoo hin taane dubbisuudhaan deemadha rabbiin karaa jaalatu irratti sinaa qal'ilchu rabbiin isin qajeelchee jedhee dammu jireenya keessatti sabrii nama barbaachisan fakkeenya yeroo baay'ee namni tokko gara amantaa islaamaatti yoo kan dhufu ta'e dhiiraaf yeroo jedhamu wayiitu jira garuu abbaa manaas rabbumatu namaaf kenna maaliif jechuudha yeroo baay'ee jedhamudha yooma rabbiif jecha rabbitti amantee waa hunda dhiistee gara amantaa kanaatti kan dhuftu ta'e rabbi waan hundaan isin badhaasa ani isaan hin beeku durii isaan tarii na beekullee danda'anii yeroo baay'ee dhiiraaf maaliidhaaf jechoota jedhamu wayiitu jira waan ta'eef garuu hunda keessattuu isaanis kinoo asuma jiru namoonni beektan seemaa jirtanii namni tokko amantaatti yoo dhufu dhiiraaf hin dhufu dhugaadhaaf dhugaafaa rabbiin dhugaa isinitti agarsiisu warroonni amantanii jirtan dammoo rabbi sabrii isiniif haa kennu abbaa manaatis haa ta'u maatis haa ta'u waan hunda isaayyuu tarii yeroodhaaf dhabuullee dandeessanii yeroon booda moonii argattanii ni gammaddanii fakkeenyaani yoo fudhannee raanne I think ijaa lamaan har'aa namni tokko na bira jiraachuu baachuu danda'a jireenyi koo jireenya biraa ta'uu danda'a karoorri koo karoora biraa ta'uu danda'a har'a garuu rabbiin dammoo yoo gammachuu kanarra hin jira jechuudha rabbi waan barbaade jijjiira waan ta'eef alhamdulillah waan hundaafu kanumaafuu rabbiin karaa jaalatu irratti sinaa qajeelchu obboloota keenya dammoo bultiin godhanneefillee maammada bultii barbaadeefillee rabbiin jaartii gaarii haalaattuu fi haati dammoo jaarsa barbaadduufillee rabbiin jaarsa akka kiyyaa kanaa kennuuf sin jenne moo kan akka kiyyaa kanan jedhe malee. Hayaatti fufa.